Ya jantan mafata Makaba kan ilma kana fura qulqullu waaqayyo tokko amin jaalatamtoota maatii waaqayyo kan jaalatan isin isa kan jaalatan nagaa waaqayyo isiniin jedha kam jirtu nagaan waaqayyo hunduma keenya bakka jirrutti kennaa isaatiin marsee nu eegu bakka araarri waaqayyo nu waliin haa ta'u egaa yeroo kanatti saati kanatti immoo ergaa gabaabduu tokkoon dabarfachuu barbaada an maqaan kiyya Daaqon Caalaa Waaqumaan jedhama kan inni argamus godina Shawaa Kibba Lixaa naannoo Oromiyaatti godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Daawoo ganda Bashii Qilxooti. Manni tajaajilaa jirus manni amantaa qulqullicha Mikaa'el Xaaxessaa jedhama. Manni amantaa kun baadiyyaa keessatti waan argamuuf yeroo ammaa kanatti sadarkaa umuriidhaan dheeraa yoo xiqqaate naannoo waggaa 72 fi sana olitti kan keessatti argamudha. Yeroo ammaa kanatti garuu akka umurii isaa dheeraa kanatti abbootiin gahaan hin jiranii deeggarsumallee baay'een qabu naannoo isaatti amantoonni faallaan marsanii waan argamaniif inni mana amantaa kana sadarkaa yaaddessaa keessa gaheetiin jira. Garuu kiristaanni naannoo kanatti har'atu malee immoo bakka biraatti kiristaanni baay'inaan waan argamtaniif tariitii qaamni dhimma ilaallatu dhimma waa'ee amantii kanaatiif deeggarsa tariitii lubni qacaramee osoo mana amantaa kana tajaajilee kiristaanni badilummaa akkasii kana keessa waan jirruuf bitaattis mirgattis yoo ilaaltan tariitii namni qaamaan beeku jiraachuu danda'a. Manni amantaa kun amantaa birootiin manaaf qidhan marfamtee waan argamtuuf qeesii gahaa hin qabnu osoo lubni gahaa hin jiraate luba qacarree uummanni mtillee badee barsiisnee ittiin deebisuu akka dandeenyuuf humna hin qabnu ofumaa keenyaaf illee barumsa sadarkaa olaanootti ce'uudhaaf nama nu barsiisuu hin qabnu tariitii osoo maallaqa gahaa argannee deeggarsi immoo qaama kiristaanota ala jiraniinis bakkee garaagaraa jiraniinis nuuf taasifamee uummata keenya tajaajillee barsiisuu waan dandeenyuuf qaamni dhimma ilaallatu akkuma ilaaltan viidiyoo kana keessatti argaa jirtu manni amantaa kun sadarkaa akkamii keessa akka hin jirtu ijaarsumti illee sadarkaa akkamii keessa akka jiru kana kaasuudhaaf immoo maallaqatu nu barbaachisa. Humna barate barattoota waaqayyoon nu kenne qabna garuu ittiin socho'uudhaaf baay'ata waan dhabneef akka maqaa waaqayyootiin deeggarsa kan taasistan isiniin jedha. Obboloonni biroos jiru kanneen hundumti keessanuu deeggarsa kan akka taasistan maqaa waaqayyootiin nagaa isiniin jedha.